Kana jechuun galmeen naannoo 40,000 hir'achuu isaa argisiisa jechuudha. Bara itti aanus akkasuma hir'atee bara darbe kana bara 2015 keessa mana murtii idilee keessa galmeen socho'aa ture gara 500,000 fi 90,000ti. 600 keessa bahe jechuudha. Kun akka waliigalaatti galmee meeqa akka irratti argisiisa gara galmee 72,000 hir'achuu isaa argisiisa. Kuni faaktoriin dhimmoonni adda addaa galmeen akka mana murtii irra hir'atu maaltu taasisee kan jedhu manni murtii baay'isee mana murtii aadaa odoon hundeeffamin dura dhimma mana murtiitti maaltu baay'isaa dhimmoota kana akkamitti xiqqeessuu dandeenya jedhee istirateejii mataasaa qoratee baafate jechuudha. Achi keessa manni murtii aadaa isa tokko dhimmoonni kaan immoo sirna baasiif kisaarallee kanaan dura walaa danda'an jedhamee yeroo baay'ee kan murtaa'aa ture. Ammaan kana namni baasiidhaaf nama saaxile baasii sana haguuguu qaba jedhamee haala saniin murtiin illee sirrachaa dhufe waan ta'eef faaktarii hedduu jira. Akka waliigalaatti garuu akkasumatti kan laallu manni murtii aadaa hundaa'ee booda gara galmee 72,000 hir'achuu isaa argina jechaadha. Kun faayidaa guddaadha jennee yaalla. Kontribushiniin yookiin gaheen mana murtii aadaas keessatti guddaa ta'uu isaa itti amanna. Kana keessatti gahee guddaa taphatee jennee amanna jechaadha. Bifa duudhaasaa aadaasaa eeggateen akka deemu gochuu keessattuu biiroo aadaa fi turizimii isa ta'u qaamolee waliin qindoominaan hojjettan birattoo waan jiru jijjiiramoonni jiru maal fakkaata? Jalqabumaayyuu labsiin kun manni murtii kophaa isaa miti kan hojjete. Wixinee isaarraa qorannoo isaarraa fakkeenyaaf qorannoon karaa instituutii leenjii fi qorannoo seeraa Oromiyaa inisheetivii mana murtiitiin jechaadha akka qoratamu taasifame. Isa booda qaamoleen keessattuu kan akka biiroo aadaa fi turizimii caasan isaa sadarkaadhaan jiru dhimma kana keessatti involve akka gochuu danda'u akka keessatti hirmaatu waliin taa'amee keessattuu aadaan duubatti akka nafne wanti aadaa kanatti bu'uu danda'u akka labsii keessatti illee lammatamne. Jaarsoleen biyyaallee abbootiin gadaallee labsii kana keessatti hirmaataniiti kan wajjin akka ba'u taasifamechaadha. Kana jechuun qaamni kamiyyuu gaheesaa akka ba'u labsii keessatti illee kaa'amee jira. Fakkeenyaaf gaafa mana murtii aadaa kamiif beekamtiin kennamuu danda'a qorannoon akka gaggeeffamu. Isa dhaaba kamtu yookiin instituushinii kamtu jaarmayaa kamtu hojii kana hojjechuudhaaf gahumsa qabaa hojii kana hundura hojjeteen muuxannoo qabuun bu'aa buusuu danda'a kan jedhu qorannoon akka waliin gaggeeffamu achi keessatti hirmaannaa qabu jechaadha. Hundeessuu irraa kaasee beekamtii kennuuf irraa kaasee inni kun isa tokko. Lammata baajanni illee manni murtii aadaa baajata mootummaatiin miti kan socho'u. Hawaasa keessaa mobilaayiz gochuudhaan gumaata yookiin kontribuushinii hawaasatiin kennaan adda addaas jiraachuu danda'a. Akkasumas adabbiiwwan adda addaa kennaman galtee baajata kanaa ta'uu danda'u. Garuu achi keessatti illee baajanni kun illee wajjin akka socho'uu danda'u. Akkaawuntii manni murtii biiroon aadaa fi turizimii kunii fi walitti qabaan jaarsa mana murtii aadaa waliin ta'anii banan keessatti akka deemuu danda'u. Egaa gaheen isaanii guddaadha jechuu barbaadeen. Kana qofaa miti aadaawwan naannoo keenya keessa jiran walitti jildaanii bakka tokkotti dhufanii akka korpes jechuun bodii tokko yookiin qaama guddaa seera aadaa hammate tokkotti akka jiraatu kana keessatti illee aangoon labsii keessatti kennameefii jira jechaadha. Kanaaf bu'uuruma kanaan hundeessuurraa kaasee haga ammaatti gaheen isaanii guddaadha. Egaa kanaaf yeroo adda addaatti gama gochaa turre hundeessuu keessatti rakkoo maaltu jira, hordofuu keessatti rakkoo maaltu jira, baajata kana walitti qabuu keessatti manni murtii akkuma mana murtii idilee hojii isaa gamaggamaa ture kan mana murtii aadaas gamaggamaa ture hanqinaaleen adda addaa achi keessatti qaamni gahee isaa bahuu bakkeen itti dhabe jira. Kanaaf walitti dhufame irra deebiidhaan kallattiin sadarkaa naannootii kaasee hanga aanatti kan jiru walii kennamaa sirrachaa kan dhufe jira jechuu barbaadeni kontribuushinii gama isaaniin eeggamu yeroo adda addaa barumsaanis waltajjiidhaanis wal hubachiisaa labsiisan irratti mari'atamaa jira jechuu barbaadeni. Galatooma kabajamtoota hordoftoota OBN kan isin hordofaa jirtan qophii keenya gaaddisa odaati mata duree seeraa fi aadaa jedhuun manneen murtii aadaa irratti mari'achaa jirra. Caalmaadhaan manneen murtii hojii isaanii baranii akkaataa labsiin kaa'uun dambiin illee akka inni qophaa'ee fi odeeffannoo qabna. Sanarraa ka'uudhaan hojiirra oolmaa isaa irratti mee akka hudhaa yookaan chaalenjiitti dhimmoota jiran tokko instituutiin keessan waan qorate qabaa. Waan qoratee adda baasee maal akka hudhaatti dhimmoonni sanaan wal qabatanii furamuu qabanoo maali akkamiin immoo furamuu qabu jettu? Haqa baasuu keessatti gaheen manneen murtii aadaa kun gumaachaa jiran baay'ee olaanaa jedhamee ibsamuu danda'a. Fakkeenyaaf kallattii kun ittiin qabatamaan lafarratti calaqqisee hedduutu jiru. Fakkeenyaaf dhimmoota
liqii maallaqaa fudhachuu dandeenya. Liqii maallaqaa seerri keenya maal jedhaa qarshii muraasa yoo ta'een alatti liqii maallaqaa yeroo raawwatamu yeroo kamiyyuu barreeffamaan ta'uu qaba. Ragaan barreeffamaa yoo hin dhiyaatin ragaa namaa yoo dhiyeeffate illee namni tokko liqii maallaqaa nama kanarraa qaba jedhee gaafachuu hin danda'u mana murtii idileetti jechuudha. Yoo dhugaa qabaate iyyuu. Dhugaa yoo qabaate illee ragaan namaa yoo jiraates jechuudha. Kanaaf ragaa akka kanaatiin deeggaramuu qaba. Inni kun bakka hin jirretti yeroo hedduu namoonni dhugaa haqa sosoo qabanii ragaa bifa garaagaraa sosoo qabanii akkaataa seerichi kaa'uun mirkaneessuu waan hin dandeenyeef qofa haqa isaanii yeroo dhaban bal'inaan rakkoo mul'ataa turedha jechuudha. Amma kana sirritti qaawwa akka kanaa cufaa jira jechuudha. Mana murtii aadaatti akkaataa aadaa jiruutiin namni tokko liqii kana hin fudhanne yoo jedhe illee akkaataa aadaa jiruutiin sirna kakuu akka raawwatu taasifama. Ragaan yoo hin jiraanne ta'e illee jechuudha. Ragaan namaas fudhatama qaba. Dhimma kamirratti iyyuu akkaataa seera aadaa jiruutiin haqa baafachuudhaaf bakka seerri idilee adeemsi yookiin jaarmiyaaleen seeraa idilee bakka haqa baasuudhaaf sirni jiru flexible ta'uu dhabuudhaan bakka itti rakkoo uumaa turetti mataa isaatiin qaawwa akka sanaallee duuchaa jira jennee fudhachuu dandeenya. Kanneen biroo jiru fakkeenyaaf abbummaa mirkaneessu dubartiin tokko abbummaa daa'ima kanaa naaf mirkanaa'u abbaan daa'ima kanaa ebeluudha jettee himannaa dhiyeessuu dandeessi. Inni kun adeemsa idileetiin adeemsa mana murtiitiin yoo ilaalle fakkeenyaaf ragaalee saayinsiitiin DNA'dhaan akka kanatti akka mirkanaa'u barbaadama. Ragaa quubsaa ta'uudhaaf jechuudha. Inni kun baasee hedduu gaafachuu danda'a. Dhaqqabamaa ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti ragaa argamu ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo kan fudhatu ta'uu danda'a. Karaa salphaa ta'een baasee hedduu osoo hin barbaachisiin karaa dhaqqabamaa ta'een dhimmoota akka kanaaf illee fala kennaa jira jechuudha. Dhimmoota ragaa bifa garaagaraa hin qabne fakkeenyaaf yakki ajjeechaa tokko raawwatamuu danda'a. Ragaan tokko illee hin jiru. Namni tokko du'ee argameera yoo jenne namni eenyu akka ajjeese shakkiidhaan ala ragaan tokko illee yeroo hin jiraanne adeemsi haqaa idilee keessummeessuu hin danda'u. Kana jechuun haqa osoo hin argatiin adeemsa sirna haqaa keessa osoo hin galiin dhimmichi akkasumatti hafaa jechuudha. Inni kun nama shakku kamiyyuu namni tokko yakki gogaan yeroo raawwatamu ragaa yoo hin jiraan karaa kanaan karaa manneen murtii aadaa kanaan kakuu akka raawwatuuf namni sun dhiyaate yeroo baay'ee qabeenyi hatamee in argama keessattuu fakkeenyaaf baadiyyaatti looni halkan yaafata namni ragaan garuu hin jiru halkan yakkoota raawwataman akka kana kakuudhaan nama shakku akka dhiyaatee kakatuuf gaafate bifa kanaan ragaa bakka hin qabnetti garuu sirnumti aadaa sun mataa isaatiin sirna kakuu cimaa waan qabuuf safuuf safeeffannaa aadaa kanaaf jiruunis namni haalatti haqa argataa jirutu jira jechuudha. Manneen murtii duudhaa safuu gurguddaa fi cimaa uummanni Oromoo qabu agarsiisu kun caalmaadhaan akka inni gabbatu kana caalaa immoo dhimmi haqa baasu akka inni cimee deemu gochuu keessatti mee hudhaawwan jiran fakkeenyaaf amma wantoota kaan keessaa darbee wanneen daangaa seeraadhaan labsiidhaan isaaniin kennamne fa'aa ilaalu dhimma leenjii wajjin wal qabatu sanaanis wal qabatee hudhaawwan jiran mee akkamittiin ilaaltu sin? Hojimaata kana keessatti akkuma milkaa'inni hedduun mul'ataa ture mul'ataas jiru akka hanqinaatti akka hudhaaleetti immoo wantoonni mul'atanis jiru. Wantoonni furmaata barbaadan jechuudha. Hojii hedduu kan barbaadan immoo jiru jechuudha qabatamaan. Isaan kana kaasuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf jalqabuma manneen murtii aadaa yeroo hundaa'an bakki mijataa bakki itti gaaddisa isaanii gaggeessan jiraachuu qaba. Keessattuu magaalota irratti gamoon yookiin immoo ijaarsi yookiin manni bakki hojii haala kanaan mijachuu qaba jechuudha. Isa kanaa wal qabatee akka hanqinaatti wantoonni jiran tokko bakki itti mana itti hojjetan bakka gaaddisa itti gaggeessan kanatti hin arganne bakki immoo mijataa hin taane bakka mijataa hin taane keessa taa'anii akka hojjetan iddoowwan itti ta'anis immoo hin jiru jechuudha. Inni kun xiyyeeffannoo kenname wal qabatu waan ta'eef irratti hojjetamu waan qabudha. Kan biraa barreessaa qabaachuu qabu manneen murtii aadaa labsicha irratti dambii fi qajeelfamoota ba'an keessatti inni kun ifatti taa'ee jira. Barreessaan kun
falmi kan gaggeeffamu afaanii waan ta'eef jalqabas himannaan afaaniin dhiyaachuu danda'a waan ta'eef dhimmoota falmii sanas murtii kennames hundumaa galmeessee kan qabatu jechuudha. Kanaaf barreessaan qacaramuu qaba ramadamuu qaba jechuudha. Akka inni qaxaramu gochuu keessatti eenyutu qaxaraa akkamittiin qaxarama kan jedhu waan taa'ee jira. Zambiif qajeelfama keessatti. Seerota jiran keessatti taa'ee jira. Gama manneen murtii idileetiin deeggarsi kan taasifamu manneen murtii aadaa kana hundeessuu keessatti hojiitti akka galan taasisuu keessatti qaamolee hedduutu gahee qaba. Garuu kallattii kanaan manni murtii gahee adda duree qaba jechuudha. Gama biraatiin hubannoo gahaan kun jaarsolii mana murtii aadaatiifis ni barbaachisa. Barreessitoota ramadamanii amma hojiirra jiraniifis ni barbaachisa. Akka waliigalaatti hawaasaafis ni barbaachisa. Gahee manneen murtii aadaa maali? Aangoon isaanii sadarkaa maaliitti daanga'a? Maal dhimma akkamii ilaaluu danda'u? Dhimma akkamii ilaaluu hin danda'anii? Murtii akkamii kennuu danda'u? Adabbii akkamii kennuu danda'u? Kan jedhu seerota irratti wantoonni taa'an jiru. Seera aadaa keessa immoo caalaatti ifatti aadaa wanta kaa'e immoo qaba jechuudha. Isa kana jiddu galeessa godhachuu dhabuudhaan al tokko sanaan ala kan ta'e gahee fi aangoo isaaniitiin leenjii barbaachisan jechuudha naannoo kana. Kanaaf leenjii bal'aan ni barbaachisa. Bakka baay'eetti hojjetamaas tureera, leenjiin kennamaa tureera keessattuu yuunivarsiitonni naannoo keenya keessatti jiran gama kanaan kana duras gumaachi godhan jira. Caalaatti immoo fuulduratti kanarratti baay'ee hojjechuu barbaada jechuudha. Hubannoo uumuu irratti hojii baay'ee kan barbaadudha jechuudha. Darbii ammas jiddu lixiinsi hin jira. Jiddu lixiinsi qaama bulchiinsa gandaatiin kan kana fakkaatan qaamolee mootummaa birootiin adeemsi hojii manneen murtii aadaa guutumaan guutuutti bilisummaa qabaachuu akka qabu labsicha irratti taa'ee jira. Hojii isaanii bilisa ta'anii hojjechuu qabu. Adeemsa kana keessatti itti waamama yookiin immoo qaama isaan ajajuus hin jiru jechuudha. Akkaataa itti hojjetanis bilisummaa guutuun hojjechuu qabu. Kallattii kanaanis qaamni bulchiinsaas hanqinni hubannoo yoo jiraate isa kana irratti hojjetamuu barbaada jechuudha. Naannolee biraa fi muuxannoo akkamii ta'uu danda'a wanti kun uummattoota biraaf sabaaf sablammoota biraaf lammata muumeesin gama keessan qofaatti kan mana murtii aadaa akka gamagamtan nuu kaastanii jirtu mee akka irraa baratamuuf godinaalee kam magaalota kamtu akka ciminaatti ka'uufii danda'a dhimmi kun warri kaanoome maalirraa barachuu danda'u jettu sin. Aadaa ofiitti deebi'anii akkaataa aadaatiin dhimma ofii hiikkachuu danda'uun qaroomina jennee yaadna. Sababni isaa hawaasni ofii isaatiif wal dhabdee isaa gaafa hiikkatu kun mallattoo dimokiraasiiti. Ofiin of bulchuu self determination kan jennu san keessa isa tokko jechuudha. Hawaasni rakkoo isaa ofiin isaatiin, aadaa isaatiin, beekumsa isaatiin, qaroomina isaatiin aadaa keenya keessa beekumsa yeroo dheeraadhaaf maanguddoota jaarsolii biratti muuxannoo yeroo dheeraa qabaniin kuufametu jira waan ta'eef kanatti fayyadamanii wal dhabdee hiikuu jechuun wiizdemii guddaa tochirraa argama jechuudha. Kanaaf isatti fayyadamuun waa guddaadha. Egaa heerri mootummaa bara 1995 kan federaalas haa ta'u kan naannoo keenya erga bahaniin booda achi keessatti kaa'amanii jiru. Tumaan heeraa manni murtii aadaa, manni murtii amantaa beekamtii argachuu yookiin hundeeffamuu danda'a kan jedhu heera mootummaa keessa jira jechuudha. Inni kun waggoottan 30 oliif tumaa seera ta'uu heeraa ta'uu bira darbee qabatamatti ni hiikamne. Qabatamatti yeroo jalqabaatiif naannoo keenya keessatti hiikame jechuudha. Kun sababa adda addaa qabaachuu danda'a. Sababni guddaan fi sababni isa jalqabaa naannoo keenya keessa aadaan hawaasni dubbiisaa wal dhabdeesaa hiikkachuu ittiin danda'u sirni gadaa keenya, sirni jaarsummaa keenya kan dagaage eenyumaafuu muuxannoo kan ta'uu danda'u. Biyya keessa qofaaf miti biyyumaa addunyaa kamiifuu jechuudha. Kan fakkeenya ta'uu danda'u burqaan mallattoo dimokiraasii sirni gadaa keenya bakka jirutti jaarsummaan keenyas akkasuma hawaasa keenya fayyaduu qabaa jedhamee koomitimentiin inisheetiiviin fudhatame sun naannoleen kaan illee jechuudha. Waggoottan 30 kanaaf hojiirra hin oolchine manni murtii amantaa fakkeenyaaf manni murtii sharaa fakkeenyaaf jira. Manni murtii aadaa garuu hin turre. Inni kun naannoo keenya keessatti faayidaa guddaa qaba waan ta'eef sababa adda addaatiin jechuudha. Waldhabdeen akka hin jiraanne hawaasni ofuma isaatiif dubbii isaa akka hiikkachuu danda'u waldhabdee akka hin dhalle dhimmi mana murtii idilee irratti akka hin baay'anne akkasumas hawaasni bal'aan
dubbii yookiin falmii hordofuu caalaa misooma irratti akka bobba'uu danda'u faayidaa guddaa qaba waan ta'eef akka naannoo Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif hojiirra oolee jira. Egaa erga hojiirra oolee baay'ee wanti nu doontu qinne biran darbine haga ammaatti agaranii beekutti jechuudha. Labsiin bahee dambiin itti bahee akkasumas qajeelfamni itti bahee inumaayyuu gaafa labsiin bahu obbo Milikiin Faan labsii kana baasuu keessatti shoora guddaa qabu. Labsiin bahee osoo labsiin hin maxxanfamin dambiin bahee jechuudha. Dambiin sun guyyaa maxxansaasaa gaafa labsiin bahee hojiirra oole jedhameeti gara fuulduraatti akeekamee bahe. Kun wal dubbiseera. Saffisaan dafee akka hojiirra oolu dambiin sun haguuggii qaawwota hedduudhaaf waan kenneef dafee akka waliin deemuu danda'u dambiin dafee itti bahee akka hojiirra oolu taasifamee jira. Kun naannolee biraatiif rakkoo nageenyaa rakkoo walitti bu'iinsaa hawaasaaf hawaasa gidduutti namoota dhuunfa gidduutti qaban dhaamsuu keessatti faayidaa guddaa qaba waan ta'eef yeroo adda addaa muuxannoo kana horachuu deddeebi'aa jiru jechaadha. Kanaaf manni murtii waliigalaatis muuxannoo kana horaa jira. Muuxannoo kana horuu qofa miti naannoleen kaan sirna mana murtii aadaa kana akka babal'ifachuu danda'an walitti dhufanii deeggaruudhaan leenjii kennuufidhaan akkuma fakkeenyatti naannoo Sidaamaa kaasuu ni danda'ama. Naannoo uummattoota kibba lixaa kaasuu ni danda'ama. Isaan wajjin ta'uudhaan leenjii ammallee gara fuulduraatti jechuudha. Leenjii isaaniif kennuudhaaf sochiin guddaan taasifamaa jira. Muuxannoon gama saniin guddaa babal'achaa jira jechuudha. Gama biraatiin sila kan ka'e rakkoon hanqinni jiraachuu danda'a. Hanqinaaleen asiif achitti mul'atan maaliif mul'atan jechuu hin danda'amu. Sirni kun sirna kanaan durallee hojiirra jiru haa ta'u malee sirna haaraa beekamtii kennuu mana murtii aadaatiif diriirfame waan ta'eef kana hojiirra oolchuu irratti hanqinni tokko tokko ni mudatu. Hanqina maaltu jira muuxannoo gaarii maaltu jira immoo kan jedhu akka waliigalaatti karaa instituutii leenjii fi qorannoo seera Oromiyaatiin bara kana manni murtii inisheetiivii fudhatee qorannoon muuxannoos argisiisu hanqinas argisiisu kallattii fuulduraattis akeeku akkuma jalqaba qorannoon itti galame deemsa irrattis rakkoo maaltu jira kan jedhamu egaa gama wanti argamu jira achi irra caala garuu saayintifik bifa ta'een qorannoon akka gaggeeffamu yeroo darbe gaggeeffamaa jira proposaalin isaa dhiyaachuutti jira mirkanaa'ee jira gara gaggeeffamutti galu jechaadha. Kanaaf haala saniin deema jira. Wanti guddaan garuu hanqina jedhamee kan ka'u keessatti wanti bira darbamu malee faasilitiin sirna kanaaf barbaachisu jaarsummaan kanaan duras muka jalattis gaggeeffamaa ture. Inni aadaa keenya isa qabannee itti fufuu qabna ammas taanan jechuudha. Garuu yeroon immoo as jalatti gaggeessuun namatti hin tolle ni jira. Gaafa roobni faa jiru, gaafa aduu guddaa faan jiru, gaaddisni wayii bakka barbaachisutti. Innumtuu murtii jaarsolee toora sanii jiraniin jechaadha. Barbaachisaadha. Kanaaf gam tokkoon hedduma wanti kun akkas goojjoon wayii itti ijaaramtu. Gam biraatiin immoo maallaqni dhimma kanaaf barbaachisu lafa naannoo sanitti kennuufin maallaqa walitti buusanii kana bira immoo wanta haaraa bituu qofa miti. Fakkeenyaaf teessoo dalgeefaa bakkuma jiru walitti qabanii hawaasa kana fayyadudha waan ta'eef isa gochuun ni danda'ama. Kontribiishin hanga ammaatti ture salphaa miti. Murteessaan hooggansi naannoo sana jirus uummannis illee akkaataan itti waan sana hubateen tumsa gaarii taasisanii akka fakkeenyaatti akka moodelaatti kanneen ilaalaman hin jiranii gaaffii koo silaas kaaseen ture waan ta'eef. Exactly. Egaa moodela kan jennu nuti haga ammaatti darbee jechuudha. Bulchiinsi magaalotaa lafa kennuuf hin jira. Darbanii maallaqas kennuuf hin jira. Kuni akka milkii tokkotti ilaaluu dandeenya jechaadha. Deeggarsa guddaatu naannoo sanitti taasifamaa jira. Gam biraatiin yeroo adda addaa inumaayyuu akkuma manni murtii hundaa'ee labsiinsaa ragga'een dhaabbilee barnootaa olaanoo naannoo keenya keessa jiran Bishooftuu irratti walitti qabamanii inisheetiivii mana murtiitiin jechaadha. Bakka biiroon aadaa fi turizimii jiruttis orienteeshiniin kennameef. Koomitimentiin isin keessattuu dirqama community servicii qabdaniin mana murtii aadaa kana tajaajila hawaasaa kennaa. Tajaajilli inni kennummoo salphaa miti. Kanaaf isinis kontribiut gochuu qabdan jennee waliin mari'annee isaan itti gammadanii isarraa kaasee leenjis kennaa jiru jechuun akkuma fakkeenyatti kaasne kana jechaadha. Dhimma kana fakkeenya guddaa jennee qabanna. Leenji kennaa jiru. Kan isin nu eertan hin jiranii yuunivarsiitii irraas magaalotaas godinaas aanas kaasuu dandeenya. Fakkeenyumaaf
yuunivarsiitii Haromaya fudhachuu dandeenya, yuunivarsiitii Salaalee fudhachuu dandeenya, yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa fudhachuu dandeenya akkuma fakkeenyatti jechuudha. Yuunivarsiitii Jimmaa fudhachuu dandeenya. Isaan kana akkuma fakkeenyatti hin kaasa jechaadha. Kaanis bakkuma jiranitti leenjii kana kennaa jiru, meeshaa kennaafii jiru. Inumaayyuu tajaajila isaan kennanillee naannoo sanitti miidiyaawwan kaampaasitiin tamsaasafii jiru, deeggarsa guddaa kennaafii jiru jechaadha. Qorannoolee gaggeessafii jiru kun waa salphaatti ilaalamuu miti. Kanaaf tokko tokkoon inumaayyuu fuuldura kanatti gama gaggeessuudhaaf deemna. Manneen murtii keessaa inumaayyuu akka caalatti immoo jechaadha. Bara kana kan karoorfanne tokko hojiin karaa saayinsiitiin yoo qoratame itti deemame gaariidha jechuudha kana kaasa. OBN wajjin ta'uun illee dookumentarii fiilmii muuxannoowwan gaggaariin hojii mana murtii aadaa itti qindaa'uu fi sila muuxannoo isin kaastan illee ittiin babal'isuun danda'amu qooqa adda addaatiin. Addunyaadhaafuu dhimmi kun darbee beekamuutu irra jiraata. Sirni mana murtii aadaa kun akkuma sirna gadaa, akkuma sirna irreechaa sadarkaa addunyaatti beekamtii guddaa argachaa jiru kana manni murtii aadaa keenyallee waldhabdeewwan akkaataan inni itti hiikuu fi bu'aan waldhabdee hiikuu isaallee maal akka ta'e kan addunyaan beekuu qaba jechaadha. Warra addunyaa biyya alaa maal jedhu restorative justice jedhu. Restorative justice jechuun haqa badesan deebisanii ittiin argatan jechuudha. Keenya kun garuu uummata keessa jira. Kan uummanni qabu kana akka qabeenya guddaatti fayyadamne kunuunfanne itti fayyadamuu qabna. Dhimma haqa barbaachuuti. Seeraaf aadaa jennee immoo achi keessatti hojiiwwan gurguddaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetiivii guddaadhaan sirna uummataa ijaaruu jedhee labsiidhaan raggaasee hojjechaa jiru keessaa kan mana murtii aadaa waan guddaadha. Fuula duramee keessattuu waan kun caalmaadhaan jabaatee bakka barbaadame akka ga'u, haqi akka inni mirkanaa'u, haqi bade akka inni argamu, araaraan immoo dubbiin akka inni dhumu. Namni immoo aaloo irratti bahuu dhiisee yeroo isaa balleessuu dhiisee hojii misoomaatti deebi'ee guddina barbaadamu akka inni fidu gochuu keessatti dhimmoonni ilaalamuu qaban maalii jettu eenyurraa immoo maaltu eegama kan jedhu gaggabaabsitanii nuu kaastanii marii keenya xumurraa. Manneen murtii aadaa kun hundeessanii beekamtii kennanii hojiin isaanii immoo lafa akka qabatu taasisuun sirna ijaaruudha. Sirna hawaasaati immoo sirnichi jaarmiyaan sunis jaarmiyaa hawaasaati. Isa kana waggoota dhibbaa olii lakkaa'amuuf bifa garaagaraatiin dadhabsiifamaa sirna turedha. Sirni deebisaa jiru jechuudha. Kanaaf isa kana deebisuun salphaa miti. Hojii hedduu qaamolee abbootii hirtaa hedduu irratti hirmaachuu qabu jechuudha. Hundumtuu kan kiyya jedhee dirqama kiyyas itti gaafatamummaan qabas jedhee amanuu qaba jechuudha. Kanaaf dhaabbileen barnootaa qorannoowwan garaagaraa dhimma kana irratti akka hojjetamu jajjabeessuudhaan barattoonni qorannoowwan irratti hojjechuudhaan seerri aadaa tokkoon amma kutaalee Oromiyaa keessatti sikkoo mandootti ituufan bannaatti akka Oromoo Booranaatti akka Oromoo Maccaatti akka Oromoo Tuulamaatti sirni aadaa ittiin waldhabbii hiikkatu kan mataasaa ta'e kan baay'ee gadi fageenya qabu beekumsi hedduun kan keessa jiru sirna akka sanaatu ture jechuudha. Adeemsa keessa dhiibbaan irratti gahaa kan ture yoo ta'e illee. Kanaaf isa kana duubatti deebi'anii qorachuu sirna akkamiitu ture, aadaa akkamiitu ture, kan addunyaaf fakkeenya ta'uu danda'u, kan immoo fuulduratti manneen murtii aadaa kun ittiin hojjechuu qaban jechuudha. Kanaaf qorannoo hedduu barbaada. Dhaabbileen qorannoo Oromoo jiru, dhaabbileen aadaa irratti hojjetan hedduun jiru. Kanaaf dhaabbileen kun xiyyeeffannoo gahaa ammas dhimma kanaaf kennuu baay'ee barbaachisaa amantaa jedhuun qaba. Mootummaanis caasaalee mootummaa sadarkaan jiran bulchiinsi aanaa bulchiinsi gandaa akka jaarmiyaa hawaasaa guddaa tokkotti ilaalee deeggarsa sarraa eegamu hundumaa taasisuu qaba. Fakkeenyaaf murtiileen mana murtii aadaa kan raawwatamanii jalqaba irratti akkaatuma sirna aadaa sana keessa jiruun murtii tokko erga murteessee booda manni murtii aadaa sirni aadaa sana keessatti karaan itti raawwatamu jira. Foolleedhaan raawwatamuu danda'a. Yoo gareen itti murtaa'e sun raawwachuuf fedhii hin qabu ta'e jechuudha. Sana bira darbee garuu ammas sirna sanaaf qaama bitamuun barbaanne yoo ta'e kan itti murtaa'e sun gara qaama idilee kanatti immoo haalli itti dhufu jira. Qaama nageenyaa gargaaramuudhaan poolisii ajajuu karaa mana murtii idileetinis dhimmichi akka raawwatamu adeemsa
idileetti dhufee akka dirqamaan dirqisiifamee raawwatamu sirni itti taasifamu jira. Kan hunda keessatti deeggarsi qaama mootummaa gaheensa olaanaadha jechuudha. Hawaasni kan kiyye akkuma aadaa isa kaan simatee fudhate. Aadaa fakkeenyaaf aadaa uffannaa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa waaqeffannaa hedduu aadaa baay'ee guddataa jirantu jiru. Aadaan keenya kan deebi'aa jiran jechuudha. Akkuma aadota isaan kana jajjabeessuu irratti uummanni hankiyyeedhe amanee jaalatee fudhate dhimma isaa waldhabbii hawaasa kamiyyuu keessatti waldhabbiin uumamuun hin hafu. Waldhabbii uumamu immoo karaa aadaa kiyyaan fudhachuu qaba. Filannoo jalqabaa taasifachuu qaba. Aadaa isaa jajjabeessuu qaba. Mana murtii aadaas immoo jaarmiyaa kiyyeedhe akka sanatti ilaalee fudhatuu qaba. Kanaaf kallattii hundumaan kallattii deeggarsa maallaqaatiinis kan biraatiinis keessatti hirmaachuu qaba jechuudha. Haga ammaatti hojiin hojjetame hojii guddaadha. Hojii guddaa haga ammaatti hojjetame kana itti fufsiisuun akka lafa qabatu gochuun faayidaan isaallee milkiin isaallee akka ol ka'u gochuun kana keessatti qaamni leenjii kennus, qaamni qorannoo gaggeessus, qaamni deeggarsa meeshaa teeknikaa maallaqaa kennus, qaamni immoo sirna kana akka gaggeessu aangoon itti kennames fakkeenyaaf mana murtii, biiroo aadaa fi turizimii akkasumas qaamoleen mootummaa sadarkaadhaan jiran kana deeggaruu danda'an deeggarsa isaanii itti fufiinsan gaggeessuutu irra jiraata. Muuxannoowwan gaggaarii qindeessuun bifa murtiitiin ta'uu danda'a, bifa miidiyaatiin ta'uu danda'a. Miidiyaan keenyallee OBN kanaan duras yeroo dheeraadhaaf dhimma kana tamsaasa turee jira. Ammas taanaan deeggarsi isaa itti fufuutu irra jiraata. Ani waliin taane hawaasa keenyaaf dantaa guddaa akkasii kan argamsiisu kana itti fufiinsan immoo kana caalaa akka galmeessisuu fi bu'aa biraallee akka buusuu danda'u dabarsa gochuu qabnaa kan jedhudha. Isinis nu affeertanii kana akka dabarsinu gochuu keessaniif guddaa galatooma. Obbo Tacaan Margaa mana murtii waliigalaa Oromiyaatti daayirikteera qorannoo fi atoomaa akkasumas obbo Milkii Makuriyaa Inistituutii qaama seeraa Oromiyaatti leenjisaa seeraa asitti argamtanii yaada bal'aa nu gumaachitaniif irra deebi'ee maqaa hordoftoota OBN isin galateeffadha. Yeroo bal'inaan akka nuun mari'annu milkaa'ina jiru akka nuun dubbannu abdiin qaba. Ammaaf ulfaadhaa fayyaa ta'a. Kabajamtoota hordoftoota